يتيم 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 مسلم تاججون خوالف رحمة ركتا يتاما خنجر لفتو وانكبون دانو برجينا لبتو كرتي جابتي لالي بيران خوتو مسلم تاججون خوالف رحمة ركتا يتاما خنجر لفتو وانكبون دانو برجينا لبتو كرتي جابتي لالي بيران خوتو يا نما مسلمة ربي خيسو دادو وربي سيبخن يتيماتو هدو يتما أولا في فيرات سيادتو نقادتي في دا الرجل كدو يتيم مانتوني قصاصا يميتي وان بفاهوريني مدالاني ميتي خراياتي ماهي الموكاتينياتي وان فاهم بينو برو المخنياتي يتيم 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 مسلم تاججون خوالف رحمة ركتا يتاما خنجر لفتو وانكبون دانو برجينا لبتو كرتي جابتي لالي بيران خوتو مسلم هركفوني أكم جرتان هردفتوتا تشاينالي تشاياتيوب إيجا ويا أرانتنا أكما أرجعنا جرتانيتي سجنتا دي جرسات كورتي هرمانيتي جر سجنتا دي جرسا خنا خنكو بيسي حواسا بوخاو جراتو تجندا خنا خنتران كيرو في كاري جراتو تجندا جبري خنتان بيالات كنار جبان غرغرسا ولت بيرودان جي رمضاناتي في أكسمتيس ويرا فيروسي كورونا دا سبب يفتشون حواسني خنيرة كتشون كابو جاني دي جرستا سني تجران نتيس سجنتا دي جرسا خنا ويتلاتا موتي أشتي أرجمني video sa gutu simbrang ke udaf kopoinnya tijar saganta kan arat tiga namo toba jeda tur kami hawasa gandecha abboti amanta abboti ganda bulchinsa ramo hogana tiana kantiba bulchinsa dire dawada tv akasmatille hogana biro daldala fi industri bulchinsa dire dawada khadir juar kana ko famit hogantoni motummatis dilatu jara ega saganta kana gutu sa politik indefanne simbrang kan genyuta sagantaan guyyaa rantanaga jara badana keessa kuma beekamu hawaasni bulchiinsa direedhaadha takkaa'u jiraattonni bulchiinsa direedhaadha kan biyyaalaa keessatti argaman karaalee dandiyaniin hawaasa isaanii deeggaruudhaaf yeroo garagaraatti deeggaraatuun isaanii yaadatamu arrantan ammoo jiraattonni yookaan ijoolleen ganda gabaree kan turan kan biyyaalaatti argaman baasiilee walitti baasuudhaan hawaasa keenya kan naannoo kana deeggaruu qabnaa rakkachuun qabanii jaanii guyyaa rantanaa deeggarsa isaanii nu harkaan ga'aniiti jiranii nutis deeggarsa kana wayita kan namochitti argamneeti jira gaba biyya keessatti ammoo akka jamaadhaatti warreen qindaawee hojjechaa jiru deeggarsa kana qeebalanii hawaasa biraan ga'uudhaaf kan amma argaman jechuudha daqiiqaalee muraasa booda sagantaan kan jalqabu ta'a jechuudha guutuu sagantaa hordofaa nu faana turaa isin jenna ammallee nu faana turaa dhafeeraa keenya. يتيما في كابا ركو الرافورا أكسينا جنات برارو قمنا جني والمريتني والدفني هذا ولي قماتني وان خنا أكاتا اتقلما غيو اتيادني بكجرني الرا وان خنا إرغني أسيس أكما سان كورين اتقود أمتي أكما إسان الرافد أنسانيتي بفما لالي أغر رخانان وان خنا قلمان قودا تتافي قدني يرو أدى تخنني ولك انديساني هنگا وان سلا نمو تخنمو بحركان غينيتي برد أبتنون داو أكا iti gafatama amantida imama masjidati inshallah warre wan kana walin nuk indese tirmate hundaaw wan sodatan jala rabbi sin habasu wan barbad rabbi sin hataw wilille tatafi kana warra hawasa fi tifadode ittifufu rabbi isin hagodu jecha rakko asifi
الدنيا آخرة جلا ربي سنهاباسو دبين جبدون ولي فرحمة قدودا يونا من كانت ولي فرحمة قد ورسامي لين رحمتنا ما قدا سبب خنان ورد كوبا بيوارير سخنا جلال ربي بكجراني تنداو نغايا هاباسو جيتشادا إن شاء الله ورين أسنو هرماتيس هدو غلطو مادا هرمانا أدى خقودي أسنو أركمان دينو هدو غلطو مادا وان سومنك أبو الله ربي سيني هاخنو وان صدقان قبدو الله بوا قدام ميزانا جنة خيجة إن شاء الله ميزانا خيجة ربي سيني أولها خاسو جيتشا جولو تخيجنا في هرماتو تخيجنا أكا بولچينسا تيسته أكا مقودو غندا تيسته ورين أسيت هرماتا نداو هدو غلطو مادا نسنينجا ربين ركونو تديل تنا يرو غباب دو خيجة نغايا ربي نوهاغر سيسو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبليس غنيا اتيانا كانتيبا جريرا هذا मैं इन्हीं साज़ों तक उन्होंने कोडनी काजी जारिफ हेरे खन्ना Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee sheekootii keenya abbootii keenya akkasumattis warri asirratti hirmaatan hawaan keenya shabaabni ganda kanaattis keessaafuu ganda gabareetii wajji wal qabate obboleeyyan keenya dhukkuba keessaafuu COVID-19 yookaanis koronaa vaayirasii kanaa wajji wal qabate deeggarsa ummata gargaaramuu qabu yaadatanii isaan gargaaruu isaaniitiif akka bulchiinsa Direedawaattis hedduu isaan galatoonfachuun barbaada. Kanatti aansee ammoogiin amma marsaa sadaffaa kan nu keessanii akkaan arkutti manguddoon asii wajji haasawaa turre haa ta'u dhukkubni kun dhufuun gamta kaanis namni akka wal yaadatu godhe khayrii ta'e maaliif kana kaniin jiru namni duraa waan akkanatti waliin gargaaru tokkummaa namaatis cimsaan jiru namni ammaan tana dorgommiin inni godhaa jiru dorgommii ummata isaa itti gargaaru kun rabbi birattis jaalatamaadha haa ta'u ammoogiin warri biyya alaa jiran keessaafuu biyya ambaa jiran haala deeggarsaa kanaa wajji wal qabatee jiruun akka nuti ilaallu kanaa miti warri biyya alaa jiruuf yoo laalle warri asii yeroo dheeraa qaba yeroo dheeraa rafa yeroo dheeraa asiin hojjetu warri asii warri achi jiru ammoogiin sa'a 24 irraa sa'a 16 dalagan sa'a 8 yeroo boqonnaallee hin qaban kana keessatti laffaatiin ilma namaa hangam takka akka nama dhukkubsu isaaniitu beeka achimmoo akka keenyatti wajji ta'anii wajji hirmaatanii haasa'uu hin danda'an sanuma jidduutti rakkina ummata keenyaa kana cinaa dhaabbannee gargaarra ja'anii hirmaannaa isaan godhanii wajji wal qabatee keessaafuu obboleessa keenya ibsaa aarifoo fi annuu yookaanis anwar warra qindeesse jechuudha isaan achi warra ala jiru kana warra qindeesse warra biraa warraan hin yaamne isaanis jazaa isaanii rabbiin jannata haa godhu maaliif hin jaa hedduudha warri wanta kana waliin baase takkaa fi lama jaamee ibsuun xiqqoo ni ulfaata kan biraa isaanirraa qeebalee amaanaa kana galmaan gahuudhaan obboleessa keenya Mahammad Nashaad akkasumatti Sheekh Aliyyi fi akkasumatti illee dursaa caalaatti wajji wal qabate sadeen kun ergaa achirraa dhufe ibjalatti shabaaba ganda kanaa qindeessanii waan arraan tana kannamuu deemu kana wanni isaan akka arkamnu barbaadaniifis ragaa akka boru isaaniif taanuuf waan biraatiif miti sirriidhaan ummata dhugumatti arkachuu qabuuf ergine waan joo wajji wal qabateeti kana caala yeroon hamtuun tunni dabarti yeroo dabartu tana boodammoogin namni gargaaramuu qabu namuma harka qalleeytii qofa odoon tahin warra fuula namaa dura dhaabbachuun feenee jira warra mana keessa jiru warra uffatee deemu ammoogin mana isaa keessa qullaadha warra akkasiitis yaadachuunis barbaachisaadha namni uumama isaattu namni akka arkus kan feenee jira tanaafuu obboleeyyan keenya wanni ammaan tana godhaa jirtan hedduu nama gammachiisa sani alammoogin
warri ammaan tana hiree kanarrattiin hirmaatiin yeroonii sin kunne akka biyyoolessaatti dhukkubni kun ji'a sadi kaas dhufu hammaachaa deemaadha wanni isaa yaada kaayaa jiran namoogiin bikka jirutti if eeggannoo godhaan barbaachisaadha haa ta'u arraan tana midhaanii kenname boru ammoogiin ijoollee yatiimman dilaatu jira warra huccuu iidaa barbaadu warra uffata barbaadu isaanis uffataa fi huccuu iidaatii yaadachuun barbaachisaadha maaliif namni guuqonqoo harkatee uffachuus ni barbaada tanaafuu ijoolleen dhaloota ganda kanaa warri karaa seeraan alaatiin deemee biyya ambaa seenee lubbuu isaanii wareegama kafalanii arraan tana obboleeyyan isaaniitii fi haawwan isaanii gargaaran akka bulchiinsaatti nutis hedduu isaan galatoonfanna ulfaadhaa kabajamaan isiniin galatooma wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh خوالف رحمة كدايات ما خنجر لفت وانكبهم دانو برجينا نبت قرأت جابتي نالي برمفوتو يا نما مسلما ربي خيسو ددو وربي سيبخ يتيماتو بولين كيا مغدون تنجا وان يادك وغا بخاسني جراني يرون يرتو سيران فردو يروني رمضان wanti har'a godhame kun waan namoota biraa qaamni biraallee irraa barachuu qabu keessaa yeroo kana yeroo afaatni addunyaa shoora keessaa jiru kana hawaasa keenya hawaasa harka qalleettii yaadanii ijoolleen teenya obboleeyyan keenya warri biyya alaa jiru sagantaa kana qopheessanii akkanatti hawaasa keenya deeggaruudhaaf gochuun waan guddaa araddaa teenya araddoota biraa kanaafanii fi akka bulchiinsaatti barnoota ta'uu danda'a fakkii ta'uu danda'a waan ta'eef aadaan akkasii duraanuu hawaasni keenya beekamaadha hawaasni direedhaa wal gargaaruu wal hammachuu wal cinaa dhaabbachuun aadaa keenya kanaaf aadaa tana aadaa duraan qabnu tana kan sadarkaa olaanaatti ceesise waan ta'eef keessaa gandi kun akkuma beekamu ganda buura akka bulchiinsa akka direedhaatti ganda buura lagaarree fi lagadool gandi gabaree direedhaan akka direedhaa taatu buura ganda handura waan ta'eef aadaa tana sadarkaa olaanaatti waan ceesu jecha kanaaf aadaan tun akkanumatti amma akka jalqabe kanatti cimee akka itti fufu akkuma obboleessi keenya kabajamoo itti aanaa kantiibaa isaaniitti cimee itti fufuu qaba. kanaaf nuti har'a gammachuu guddaa gammachuu olaanaa tunu dhageeme kanumaan isin dabarsuu barbaada. kanaaf akkuma reefu obboleen keenya magudoon ta'e jette afaata kanarraayis if eeggachuu keessaa dammaqinaan socho'uudha. akkuma beekamu dhukkubni kun walitti dhiyeenyaan deemuuf yoo tuttuqu yoo haa tuqatanillee qaama ofii tuqachuudhaan waan dabaru jecha dammaqinaan socho'uudha barbaada. yoo haa tuttuqnes of tuquu hin qabnu namarraayis fageenya keenya iree deemuu qabna. kanaaf lubbuu teenyaas eewallee hawaasa keenyaas biyya teenyaas akka eewallu asumaan akka of hin daganne kana ergaa isin dabarsuu barbaada. kanumaan isin tuqa obboleen keenya waa hunda fixanii jiranii. kanaaf akka waliigalaatti gammachuu guddaatu nu dhagahame. aadaan tun aadaa nullee irraa baranne qaamni biraa akka magaalota naannoo biraatiif illee fakkii ta'uu waan danda'u cimeetii ufuu qaba waan jiru akka waliigalaatti dabarsuu barbaada. galatamaa أرجو فردوسي ولا نبيبها يتيما في الكعبة ركو الرافورا أكسينا الجنة جلال ربنا يولي في بربادا ملكا وآخرا أرجو فردوسي ولا نبيبها يتيما في الكعبة ركو الرافورا أكسينا الجنة جلال ربنا يولي بربادا ملكا وآخرا أرجو فردوسي ولا نبيبها يتيما في الكعبة ركو الرافورا أكسينا الجنة جلال ربنا يولي بربادا ملكا وآخرا
فردوسي ولا نبي برا يتيما في الكعبة ركو الرافورا أكسين الجنة جلالا توليغا كوجمتوتا داوتوتا كينغا اكماري فوادا غلتيغا سغنتا دغرسا خنويا رانتنا مغالا دردودا غندا غبريدا تلاتما جرو غوتو سايسن بران جودر ترغمنغا يرو امانتنا كمار غدا جرتنتي حواسني غندچا ورين حركا قليي تانغا دغرسا اوبليين كينيا ورين بيالات يرغمن ولتي سسابني ارغني في ورين بيه كيس جرانمو اراقي بلودان حواس كنا فلاچا دا جران غوتو سا ورامني سمبران جودر ترغمنا ايغا امانتنا حواسني نموتو قودسا تكاو وان سغي غبادا بتي قيملتي تجري جودا مي جدودا نمو حواسني كنو يادا كم قبن تكاو دغرسا كتن كنارتي غمچون تدغيامي مال فكاته خنجو خن سمبران گنيو تا جودا هانغدوماتي نوردو فايسن جنة عمل تورتين كسن فاناتو خنجانا فتو انكابون دانو برجينا لابتو كرتي جابتي لالي بيران خوتو مسلمو تاجشون خوائف رحمتو كتايا تمام خنجانا فتو انكابون دانو مي دران درسي بغا غويا راتنا گيسين چادا سگنتا ديگرسا ترتي اركمنا سگنتا ديگرسا كان رتي غوابا يدا كان كنا مالا جرو اتسكي ستيگين كمال گين خياس كستي بري ساده يتويم كوري كنديستو ان خناتي اكا مغالا دردا گندا گبريتي كوري كنديستو ورق امانه زيرو چو ور خان اچ جرا كوري كنديستو هجرا وچستو ور وان خان هجران اگرسيسو چو ميغا سگنتا ديگرسا خون غويا رانتنا بفخنا كنا مالا تيچرا واي سگنتا كان ترتي وني جتو جرات ايوا سگنتا خون سگنتا كامبريداتي فكينيا وان هنداتي اكسما ركتوتا خينيا دبوتا خينيا ور كورونا اچ ببو دبي جرا ور دوبا ركو هما خيس جرو جرا هانكنا ليمتي الى هانكنا ما 148 اركاقمنا داتا خون يوني باس نينه هدوان نمت امنما 148 را نما دبافي نم سديت ولي چومفيني خمدو كان ياد جون ولي چومفيني هانكنا باس نيچو ركتا هدو قمنا رب ركوتنا سن راخاسو دكو بخناس رب نو راخاسو واني اسرا جوغا خنو ميغا سگنتا كان يرو كوبيستان بفخمي كوبيستاني اكسمتي ورينا مو سگنتا كان تيادودان كوبيس خبيالا جران ديگر سگنتا يسان كانافو ارغان تكاهو يسان غلطي فچور بايد چرا سگاني هدو وان خنا دلغورتي لفاتي غدو فرته اكسما يرو هدو سورا فرته سنو رمضانان گندا خنا غوتو ديمني بري سودان خمدو كاميرا ركتا خمدو كانيرا دبادا يادو بري سودا لمدا امته خينيا خنا تسغبي برا بفا كنم هندي دغه ولا ربشنين كودي ورقا خنمي في مكان سوتا براوي سودا خنمي في تسغبي بفا قبون دفيچو وربي يالا جرسني فيس دام سيننكو هدو غلطو مانجاني حادثيسن تغندا ابا خيسن خغندا وبليس خيسن خغندا ادير خيسن حبوتيسن اداداتيسن وبليتيسن وبليس خيسن يادتني خن افيفو ركوسن كيس جرتن خن دلغا دبدني چتاو جرتن والله هدو غلطوما امنكون امن يعرف ودتهون گمچو ساني نتي ورق امانه زيرو اگره گمچو ساني گمچو دانگا هنقومني وسو سليطه تكوتيله وسو تمرا بتكاته اللي هدو سين راغم بدني جرا ميدان دلخانا سليتا دلخانا ديسي gammachu isaanii waan jeebsuuf hin qabu du'aan isaan godhu jiranillee du'aa maqbuulii du'aa qeebalamtuu afaan ramadaanaatiin du'aa ajaa'ibaa isinii godhu jiran hedduu galatoomaan ja'anii akki dhaamsiin dhaabuun fillee ammallee irra deebitanii osoo hin hifanne osoo hin dadhabne ummata keessan haboo teessan adaadaa teessan ummaa teessan irra deebitanii ammallee akka gargaarsa gootaniif isiniif dhaamna isinillee jajjabaadhaa wali jajjabeessaa namoota biraallee aadgoodhaa ifratti idaa warra gandaatis haganda biraatis dhaabbata dirijitiilee adda addaa jira dirijitiilee san hundaa'u ifratti as idaa huno armaas ni qabna akka isaanoo hariiroo koree jira achis koree jira duuba kanaas akkuma agarte kana jira hariiroo waan kana cimsinee orgaanaayizina UN tokko ganda keenyaaf dhaabne rakkataa keenya yoo rabbi akka karoora qabnutti rakkataa keenya kan nu bichaa osoo hin ta'in tokko tokkotti dhaabne
tokko tokkotti dhaabnee yoo dukkaana fadus dukkaana bannee fi Taayiwaan fadus Taayiwaan bannee fi Yuudii fadus Yuudii binnee fi makiinaa fadus makiinaa binnee fi yoo rabbi jee takka takkatti hojii eegalsiisuudhaaf karoora qabna jechuudha. Karoora kana warri achi jirus warri as jirus wal quba qabna rabbiin galmaan nu hagoo warreen waan kana laaltanis karoora kanaan ejjennoo kanaan akka nu hojii ejjettan dhaabbanni biraatis yoo waan kana gargaarsa fedhu ta'e kunoo poostarri ni jira koodiin kuub baankii Oromiyaa Internaashinaal baankii ni jirti achirratti deeggarsa jabaa akka nu gootan abdii guutuu sin raaqabna hedduu galatamaa hin jiru barbaadan. Tole egaa waan baay'ee kaastee jirta waan baay'ee dubbattee jirta gama xumuraarratti yeroon keessatti argamnu yeroo weerarri vaayirasii koronaadha guutuu addunyaa weeraraadhaa jiru akka dargaggoo tokkootti dhukkuba kanaan wal qabate hawaasni keenya of eeggannoo akkam taasisuu qaba keessattuu egaa jiini ramadaanaa arraan tana guyyaa 25 irratti argamna guyyoota muraasa booda iidal alfaxiriitu dhufaa jira guyyaa iidaa kanaan wal qabate karaalee dhukkubni kun itti babal'achuu danda'uunis wal qabate dhaamsi isaaniif qabdu. Dhaamsi guddaan isaanii qabu dhukkuba kana dhukkuba hama yoo dhugaa rabbi dubbanne waan hin dabaru kun qabu kun maal hin qabu kun abaluu dhufee jaanii miti walaakiin dhufee dhukkubni musiibaan tagisee buute walumaan buuti innama lama niyyaadhaan kaafama ilmi namaa saniif musiibaa ammaan tana buute tana dhukkuba amma bu'e kana namuu adda fageenyaan harka isaa dhiqachuudhaan saanitaayizara fayyadamuudhaan maaksii fayyadamuudhaan akkasuma hariiroo nama jidduu jirtu yaadaan jaalalaan osuma inuma jirtu walitti dhiyeenya sanirraa xiqqoo adda fagaannee uummata keenyaas keessaafuu Itoophiyaan keenya hedduu akka malee walitti wanta mana tokko keessa kilaasii keessa nama 5 faarrafa nama 10 faarrafa yoo namni tokko qabame ganda gabaree keessa gandi gabaree guutuu qabame tan shakkii takka hin qabin saniif waan kana irra deddeebi'ee waan hin dhaamu uummata keenya adda fagaadhaa waliis eegaa waliifis du'aa godhaa baatii ramadaanaa baatii kabajamtuu keessa jirra furmaata addunyaa haa taanu du'aadhaan akka wal cinaa dhaabbatan akkasuma dhaamsiin hawaasa keenya haaziroo kanaafis qabu warroottan isin yaadatee rakkoo san keessa osoo jiranii dalagarra osoo hin jirre rakkoo hamtuu tana keessa jiran isin yaadatanii ganda Itoophiyaa keessa dirreedhaa yaadatanii dirreedhaa keessa ganda gabaree yaadatanii ganda gabaree keessa mana keessa yaadatanii isin yaadatan kana hedduu akka du'aa gootaniif hin barbaada kunoo isin hundi as jirtanii du'aadhaan nama akka cinaa dhaabbattan edanurraa leelatul qadriin guyyaa shakkamu keessaa 25 27 28 29 as deemu jira guyyaa leelatul qadriin keessa kajeelamu kana nuufis obboleen keenya kaachi jiruufis isiniifis dhukkuba kanaafis du'aa bareedduu akka nuuf gootan abdiin isin raa qaba narraa isin irraanfatina isinillee warri interview nu warri jirtan hedduu galatooma afaan sommanaatiin aduu tana keessa nu hojii dararamuudhaan warra ala jirus hedduu galatoomaa hin jiru barbaadanii jazaakumullahu khairan nutis du'aa isin cinaa dhaabbanna galatooma. Galatoom sinjaa. Galatooma. خوالف رحمة مكة يا تمام خنجر لفت وانكبون دانو برجينا لبت كرتي جابتي لالي برم خذ مسلم تاججون خوالف رحمة مكة يا تمام هيا عمدي موسى حسن قبا تروتا أردا عند قبريتي قالتهما ربي جزاك القدوس نيانو ورين داس كورا خيس جيران كاما بور افري غتنو ربي هيري القدوس نيانو غلطوما اسني شباب ني كند غبري غلطوما بيفتو وات ربي سناغو داي بركات arraan tanaga sagantaa deeggarsaa jitu asitti argama mee waa'ee sagantaa deeggarsaa kan raayawaan tokko filama kasin gaafannu jechuudha mee sagantaa deeggarsaa kan hawaasa rakkataa ganda kana keessa jiran qeeroon fi qarreen biyyaalaa jiran gaa obboleeyyan keenya kan ganda kana jechuudha deeggaruutti jiranii isin akka abbaa gandaatti mee waa'ee kanarratti maal jettan waa'ee kanarratti wanni nin jiru isin shabaabni ganda keenyaatii fi diasporaan uummata keenyaa walitti qindoomtanii arra hawaasa keenyaa kana yaadachuudhaaf galata gurguddaa akka araddaa ganda gabareetiin galatama fudhachuu barbaada. Tana tole hawaasa kana hawaasa rakkataa baay'eedhaatu jira ganda kana keessa hawaasni kun akkana deeggaramuunsaa gaariidha jenneeti yaadna mee waa'ee deeggarsaa kana wal qabatee gara fuulduraatti maaltu eegama hawaasni ganda kanaatti irraa maaltu eegama. Amma hawaasni ganda kana uummata keenyaaf uummata diasporaadhaa ifiifuu ammaan tana hin qubatin amma gargaarsa kana wanni godhe warra amma dabanyaa biyya alaa amata hedduu ture miti warra amma ifiifuu seenee waan takka illee hireen harkatini irra guddaan isaanii rabbiin hiree gurguddoo isaanii maqannu hawaasni keenya rakkataan amman bichaa miti amma keessaa marannee xiqqaan oole malee hundinuu rakkataadha rakkoo amma gizee amma dhufte tana keessatti akkana nama yaadate amma kana nama yaadachuun rabbii waan guddoo isaanii haqannu darajaa barbaadanii isaan hage'u bakka yaadan rabbii isaanii isaan hage'u warreen hafan ammoo warreen fooqiidhaa fi
miliyoonaan wal dargamu jiran san horiin isaan dalagu jiran san rabbii isaanii kannee fi hawaasa keessaa laatan kana yaadatanii ijoollee xixiqqoo ammaan tana garaa laaftee kanatti hawaasa isaanii yaadatte tanarra galata rabbii fi namarraa hawaasa irraa dhalatanirraa barbaaduudhaaf waan namni tokko godhuu danda'u jechuudha mara abbaan qabeenyaa tokko uummata kanaaf godhuu danda'u ijoolleen daaskoraatuun amma hadooddee rakkoo tana waan uummataa beekaniif jecha kana goote fakkeenya haa taatuuf jechuudha uummanni biyya alaa jiru hundinuu habiyyi keessa jiru fi habiyyi alaa jirus qabeenya rabbiin isaanii kan san rabbi irraa galata harkachuuf hawaasa irraa dhatan galata harkachuudhaaf hawaasa keenya yeroo rakkoo ammaan tana dhukkubni koronaa ammaan jettanii koronaa sagal jettanii kun biyya shoorar keessaa jiru kana keessatti kana nama yaadachuun galata rabbii fi hawaasa bira kaayyachuudha. Isinis galatooma warri waan kana yaadee qindeessee hawaasni daaskooraatii fi shabaabni kindaga bareeda rabbiin jazaa gurguddoo isin yaaqannu warra biyya tana dhaalu isin godhu. Amiin 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 tole baba mee asumaanuu uummata saniifis warra deeggarsa kana godheefis ta'e uummatuma ganda kanaatiifuu dhaamsii qabdu yoo jiraate akkasumatti itti aansuudhaanis du'aa nu godhi. Du'aa isiniifin godha isin warra biyya tana dhaalu eegale. Nuti manguddoodha wanni godhuu qabnu uummanni keenya alaa keessaa tokko ta'ee rakkataa isaa cinaa dhaabbachuu ol keenyeeti baankii guurree qabeenyaan dorgomnaa miti. Gargaarsaan dorgomuudha qaban tol ooltummaadhaan dorgomuu qaban if dura kaayyachuudha qaban amma nafa fayyadu isaan baankii guurratanii fooqin jaarratan sanii miti isaan amma hawaasa rakkataa kana cinaan dhaabbataniitu boru fuula dura isaan eeggata kitaa'ee isaan eeggata itti qanani'an jechuudha kan amma baankii guurratisan guyyaa biraa du'uun beeku akkuma gabbeefaa ala hafa hasaaraa hin godhinaati tola ooltummaa dalagaadha isinis aduu tan keessa dhaabbatanii ramadaanaan hawaasa kanaaf dhimamtanii damoosan akkan rabbi jazaa isin yaa kafalu warra biyya dhaalu isin haa godhu. Amiin 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 baabaa galatoomaa. Galatoomaa. Tole gaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaa nutis abbaa gandaa kan ganda gabareedhaa dubbisneeti jira jechuudha isaanis guddaa galatoomfanna ergaawwanii fi akkasumattis dhaamsa garaagaraa kan ergaa baay'eef keessaa qabu dhaamaniiti jiranii ammallee irra deebuudhaan obboleeyyan keenya warreen ganda kana keessaa dhalattanii rakkataa ganda kanaa gargaaruudhaaf ganamaaf galgala yaaddawaa carraaqaadhaa jirtan 202 gantaa isin jenna ammallee sagantaan hin xumuramne sagantaan hin tuffaa ammallee nu hordofaa isin jenna. Yatimummaan tuni gosa sanyii miti waan bifa horiini madaalanii miti. Karra yatiimahee ilmoo kateenyaati waan dhuunfaa hin beeku. Tole gaamee duraan dursinee assalaamu alaikum sin jechaadha maqaa kennuuf sin jalqabe. Waalaikum salaam waaniin jechuu barbaade kasaanitirraa gargaarsan kana nu godhu tana aduu yabduu tana keessatti harka nu qabuun du'aa'ii qajeellotti goonaa rabbiin isaanillee akka aduu baatee rabbi haa godhu rabbiin qajeellottillee humna qajeelloo rabbi haa kennuufi qajeellottillee haa yasuuf bakka niyaa isaanii rabbi haa geessisu tana du'aa'ii goonaa rakkoo hamtuu tana duraan addunyaa akhirattillee jannatu firdoos san rabbi haa kennuufi akkanumatti rabbiin oliin haa deemu nullee warra du'aa'ii fudhatee du'aa'ii godhu rabbi nu haa godhu akkanatti nutillee du'aa'ii goonaafi jechuudha. Mee deeggarsa har'aan tana ilmaan keessan kan biyya alaa jiru isinii godhan kan akkamitti ilaaltan isin? Akka waan guddootti ilaalla. Akka waan guddoo ilaalla. Saniifuu tuni waan qiimatti gartee xiqqootti ilaallu waan gurguddootti ilaalla jechuudha. Tole ergaa kana dabarsuun isiniif guddaa galatama. Nutillee tanaafuu akkanattillee nu agarsiisu nutillee ni gammannaati. Hangana ol nu dhageessitanii haasawaa keenyaaf haasaan nu dhageessisuun kunillee nutti waan guddoo nu fakkaatti. Tole galatoma. Galatoma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egaa har'aan tana obboleeyyan ilmaan keessan kan biyya alaatti argaman obboleeyyan keenya jechuudha. Hawaasa keenya deeggaruu qabna jaanii isin deeggaraniiti jiranii. Deeggarsa kana akkamiin ilaaltan? Du'aa goona. Diinii duniyaa warra isaanii hajji geessu rabbi isaan haa godhu. Amiin. Kanaafuu isaanis gaa hawaasni keenya kuni rakkachuun qabanii gara fuulduraatti isin deeggarraa jaanii isin ammoo gama keessaniin du'aa godhaaf. Rabbi isaan haa magarsu rabbi isaan haa lillisu. Amiin. Tole galatoma. Mee jalqaba irratti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Har'aan tana gaa akkuma argaa jirrutti ilmaan keessan kan biyya alaatti argaman hawaasa keenya deeggaruu qabna jaanii deeggarsa taasisaadhaati jiranii. Mee deeggarsa kana akkamitti ilaaltan isin? Deeggarsi kun duuba waan laafaadha miti waan guddaadha yoo rabbi jeegaa nama qalbiin isaa yaaddu kasammuu yaaddu duuba
deeggarsi kun nama gammachiisaas nama gartee duuba mataa ol nama qabachiisa alhamdulillah rabbil alamin karabbiin ilmaanuma keenya achi baasee warra nu gargaaru godhe du'aama goonaa fi duuba gammachuu isaanii waan itti qimnu hin qabnu. Tole gaamee ilmaan kun ilmaan ganda kanaati isinirraa du'aayidha eeggatanii isinis halkan 25 irra qaqqabnarra 27 29 halkan Laylatul Qadriin ittiin kajeelamu gamanumaanu du'aayee akka gootaniifis dhaamsa qabna isaan gara fuulduraatti dhaamsi isaanitti dhaamachuu barbaaddan yoo jiraate. Inshallah ta'ala isaanis dhaamsi nuti isaanii dhaamachuu barbaadnu fuula duraa yoo rabbi akka itti jiran kana daran dachaatti gartee kaaduuba ta'isan qabanis keessa rabbiin barakaa haa kaa'uu fi abbootii fi haawwan irraa fuudhan kana sheekanii fi gartee abbootii gartee kaaduuba irraa fuudhu jiran kana itti jabaatanii haala gartee kaaduuba gaarii kanaan itti fufuudha wanni dhaamsa isaanii keenyu inshallah ta'ala nutis du'aayii wanni isaanii goonu ramadaan hanga hafe kana isaaniif itti baana waan biraa waan kenninuuf hin qabnu ramadaan hanga nu hafe kana isaan irratti isaan irra fixannaa jaan shuwaalaatillee isaan irra fixannaa ammallee fuula durattillee ganaa ilaa gartee duuba isaan bakka isaan hin dagannetti isaan katamna inshallah ta'ala bakka jabduu isaanii keenya isaan qabnaa jechuun. Tole gaa sheekha guddaa galatoomaadha. Mee gama dhumaa irratti gaa tibbana dhukkubni vaayirasii koronaa jedhamu addunyaa tana weeraraati jira. Mee dhukkuba kanaa wajjin wal qabatee dhaamsi isin hawaasaaf qabdan yoo jiraates. Inshallah ta'ala dhaamsa keenya duuba dhukkuba kanarraa ummata keenya rabbi haa baraaru ummata addunyaa cufa rabbi irraa haa baraaru jennee du'aayii itti jirra silaafu ramadaana guutuu barana ramadaana hanga ammaan dura dabre kana waa'uma dhukkuba kanaa irratti ramadaana asiin geenye inshallah ta'ala rabbi addunyaa irraa dhukkuba kana rabbiin irraa haa dhorku ummata keenya illee kaa dhukkuba kanarraa feegu dhukkuba kanarraa gartee gaaduuba fagaatu walam rabbi haa taasisu dhaamsa olomaa'iitii fi dhaamsa abbootii amantiitii fi gartee ogeeyyii fayyaa tiifi gartee duuba abbootii biyyaa dhaggeeffachuudhaan jala buunee dhukkuba kana ofirraa akka eegan dhaamsa keenya yoo rabbi inshallah ta'ala rabbumaan namarraa eegaa du'aayii ibaadaas itti jabaachuudhaan. تولى جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم فجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ربي خيسو دادو وربي سيبخ اليتيمات هدو يتامى أولا في راتي سياقدو نقادتير في دا الرجل يتيم مانتوني قصاصا يميتي وان بفاهوريني مدالني ميتي خراياتي ماهي الموكاتنياتي واندو فاهم بينو برو المخنياتي يتيم 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 موتاجتون خوالف رحمة مكة يا تمام خنجر لفتو انكبوهم دانو برجينا لبتو كرتي جابتي لالي بيران خذو مسلمو تاجتون خوالف رحمة مكة يا Tolega kabajamtoota hordoftoota keenya gaa sagantaan teenya tan deeggarsa laachuu tan guyyaa irraan tanaa gaa mallee akkuma itti fuftetti jirti jechuudha. Namoonni kamiyyuu gaa deeggarsa isaaniif laatamu fudhatanii gara mana isaaniitti imalaadhaatti jiran jechuudha. Ammoo nuti achitti hafnee warreen sagantaa kana qopheesse kan biyya keessaa jechuudha. Koreelee san kan dubbifuta jechuudha. Ammas koreelee sanii wajjin turtii muraasa takkaa turtii gabaabaa kan taasifnu ta'a. Ammallee nu hordofaa isin jenna. Ammallee nu hordofaa isin jenna. Durii khaliika rabbi mal jettanii namni yatiimasa gargaari rakkata Tolega kabajamtoota daawwattoota keenya akkuma reefu waadaa galletti gaa namoota wayita gargaarsa fudhatanis ta'ee akkasumatti wayita sagantaan gargaarsaa gaggeeffamu guututti isin biraan giyaa turreetti jirra. Ammaan tan ammoo koreen qindeessituu sagantaa kanaa biratti argamna jechuudha. Mee koreelee kanneen wajjin haasawaa gabaabaa kan goonu ta'a jechuudha. Jalqaba irratti gaa obsaa jira Eliyaas, Ibsaa, Ibroo, Fahat, obsaa Muktaar Farree nama baay'eedhaatu jira jechuudha. Har'aan tana ijoolleen gandaa isaan keessa waa'ee sagantaa kanaa ilaalchisee mee asuma ilaalsirraa eegallu Eliyaas sagantaa maal fakkaata? Sagantaan ganama eegalee hanga ammaatti haala bareedaa deemaa jira. Alhamdulillah rabbil alamin duraan dursinee obboleeyyan keenya
warra waan kanarratti deeggarsa kana nutullee nu kaasee waan kisha qabanirraa sababa koronaa teechaa kamana taa'u jiran kisha isaanii keessaa baasanii waan kana gumaachan haawwan irraa dhalataniif haawwan ganda gabareetiif bahara meeqa irra dabaranii waan kana inshallah taala asinu nugaan isaan galatoonfanna duraan dursee itti aansuudhaan warra waan kanarratti eegartee miti koree qindeessitoota keenya jechuudha isinillee afeeree hawaasa keenya ulamaa keenyaa fi sheekota keenyaa fi kaantibaa keenya hundanuu afeeres hedduu galatoonfanna haala bareedaan rakkataa keenya kamtu dadhabaadhaan marannee keeshaa keenya keessaayis taanaan keesha isaanii keessaayis humna keenyaanis taanaan aduu tana keessa dhaabbannee isaaniif godhuu keenyaaf baay'ee gammachuu guddaan dhagahama isinillee hedduu isin galatoonfanna isaanillee hedduu galatoonfanna jechuudha. Tole egaa yeroo deeggarsi kun kan taasifameef ji'a Ramadaanaa keessa akkasumatti dhukkuba vaayirasii koronaatiin wal qabateeti waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa kanarratti hawaasaaf dhaamsite qabdu. Dhaamsiin an qabu dhukkubni kun dhukkuba hafuuraanis daddabruu tahee tuqaanis daddabruu tahee hawaasa keenyaaf yeroo akkuma doktoroonni keenya amma dabarsaa jiranitti waan afaanitti uffadhaa gilaafii jaanii fi maaksiis uffatee namni hawaasa keenyaa riqatii isaaniitti fageenya isaaniis eeggatee akka eegumsa godhu arrallee barullee deeggarsaan hawaa yaadanillee isaan ni gargaaraa jechuudha. Tole galatoom ibsa arraan tanagaa deeggarsa baay'eedha kan taasifame mee warreen deeggarsa kan taasise keessattuu ijoollee ganda keenyaatiif maal jetta? Hedduu galatoomfadha ijoollee teenya warra isin dhisanii karaa dheeraa san deemanii gargaarsa kana nu gumaachaniif hedduu galata guddaa isaanirraa eeganna baay'ee rabbi isaaniifis ammallee itti haayidoo ammallee gargaarsa hedduu goona waan jedhanii yaadaniif fuula duraafis karoora qaban isaan malee ammas warri isaan dura deeman qophiita irra waan jiraniif nuti isaan waan isaan nu deeggaraniif nuti as teenyee miskiina keenya kaayijaan agarru gargaaruudhaaf qophiinne. Tole gaarraan tana sagantaan qopheeffame sagantaa rakkataa gargaaruudhaati gara fuulduraatti sagantaan kunis itti fufa isin akka koreetti gahee baattaniif guddaa isin galatoonfanna gara fuulduraatti koreen kun ni facaamoo haaluma kanaan itti fufuu qaba akkasumatti ammas dargaggoota biraatiif dhaamsiisin qabdan. Dhaamsiin an qabu dargaggeessi keenya ammallee miskiina keenya dhabaa warreen ganda keessa jiru warreen qasilaa kini qaban jaamee fakkaatanii jiru warra huccuu uffatanii tuma deemnu warra waan nyaatan mana keessaan qabnee jira warreen saniis ilaalanii akka deeggarsa godhaniif ammallee koreen tun facoofaan hin facaatu koreen tun ammallee maaliif wanni kun gargaarsa dhabaa jira nuti qabaannee irra isaan kun osoo nuti nyaannee isaan osoo nyaanne taa'uun rabbii nurraan jaalatu kanaafuu gonni gargaarraa addalee bololee ni gargaarraa isaan deeggaran rabbii wajjin inshaallah qophiidhaan. Tole galatoma Ibrahim bira geenyeeti jirra Ibrahim meegaa koree kana keessatti qonni isin baachaa jirtan olaanaadha mee waa'ee deeggarsaa kanarratti wanti jettu jiraate. Bismillah wasalaatu wasalaam ala rasuulillah sallallahu alaihi wasallam waan deeggarsaa kan keessatti waan jiru hedduudhaan gartee nama ijoollee biyyaalaatirraa tan gartee bahara qaxxaamurtee tan karaa rabbii mijjeesee bahee fi tan gartee bahara gubbaa baatee hedduu jira jechuudha. Kanaafuu isaan galata rabbii osoo wallaalin jechuudha galata rabbii beekanii lammii isaanii dhukkuba koronaa vaayirasii kanaa wajjin wal qabsiisee lammii isaanii gargaaruu isaaniitiif hedduu gizee baarachi dabran waan rabbiin isaanii godhe yaadachuu isaa tuni takka jechuudha. Saniifuu waan guddaa yaadaan guddaan isin qabu ammallee rabbiin isin biraa dhaabbatu kanaafillee ammallee waan kana ibboodan deebiina akkuma amma gootan kanatti itti fufaa ibboodan deebiina kanaafuu jajjabaadhaa du'aanis isin bira jirraa ammallee waan isaan achirraa nu kannaan amaanaa san ummataan gaggeessinee jirra ummannillee amaanaa akka gaggeessan himanii jiran du'aa jajjabduun isin bira jira jajjabaadhaa nama bakka ga'u rabbi sinaa godhuun jaan. Tole galatoomii obsaa gara obsaa bira geenyeeti jira mee obsaa waa'ee sagantaa deeggarsaa kanarratti gaa reefusii ruuzaa daqiiqaa fi zayita fuudhee hawaasa keessa deemee hawaasa biroo argineeti jira walumaa galatti waa'ee deeggarsaa kanarratti wanti jettee yoo jiraate carraa sibilaan. Duraan dursee waliin jiru rabbii kanaan dhugee gargaargachuun barbaada. Rabbii kanaan dhugee gargaargachuun barbaada alhamdulillah inja kanutis warra deeggarsa hedduun godhe irra caalatti garuu balee keenya warra rakkoo hamaa keessa qaxxaamuranii biyya hambaa jiran warra toofoo osoo fiifuu dhukkuba koronaa kana rakkoo hamaa keessa jiranii hawaasni keenya lubbuu ta'een caalu jechuudhaan hawaasa isaaniitiif waan qaban irraa deeggarsa godhan hedduu fadhii rabbiitiin ni galatoonfadha. Itti aansee ammas koreelee teenya ijoolluma teenya jechuun warra if qabee rakkoo meeqa dabarsee asiin gahee waa deeggarsa kana hireef hedduu galatoomaan jaan ijoollee teenya. Tole gaa dhukkubni vaayirasii koronaa addunyaa weeraraadhaati jira dargaggootarraa maaltu eegama dargaggoonni maal godhuu qaban ergaa qabdu. Dargaggoonni akkuma rakkataa gargaaraa jiranitti hubannoo waan danda'anitti hubannoo doktoroonni keenya nuu kannan beektonni keenya nuu kannan fuudhanii hawaasa saraabsu waan dhukkuba kana bal'isaa harkan ittisuudha wanni guddaan jiru nuti tifeeyinee hawaasa keenya eenyuun dirqama keenyaan jaa isinis waa dhuftanii yaada kana irraa fuutanii hawaasa keenya hundaaf dabarsuu wasaniif dargaggoo dirree dhawaa hundinuu kanan dura godhee fakkeenya irraa fudhannees ni jira katti aanu suuraa fakkeenya fudhatee waan kana akka godhuun dhaamsa dhaamaa fi galatoma.
Tole farreen nuuf qalli farree bira geenyeeti jirra. Farreenis koree qindeessituu sagantaa kanaa keessaa tokko sagantaa kana egaa akka akkanatti qindaa'uuf geekee baattee jirta. Mee waa'ee deeggarsaa kanaa wal qabatee wanti jettuu jiran. Bismillah duraan dursee galanoo rabbiitiin jira. Itti aanaa ma ijoollee teenya hawaasa kan tasiitiif yaaddee biyya namaa keessa jirtu. Taa'umsa isaanii dadhabaa laaltee gargaarsa kanaa godhuu feenaaf yaanii haala mijeessanii dubbisanii teessuma. Fadhii rabbiitiin kan ijoollee galteeffachuu kan rabbitti aansa jechuudha. Tole mee waa'ee dhukkuba kanaatiin wal qabatee wanni jettuu jiraatu. Wanni raabsatti doktorannoo nuuf gadhiisan sanuma fayyadamneetuma raabsuu danda'u jechuudha. Tole mee koreen kun egaa gara fuulduraatti maaltu isinirraa eegama akka koree kanaatti deeggarsa godhuunis ta'e hawaasa kana jalaa dhaabbachuun maaltu isinirraa eegama. Inshallah waan rabbiin jee galmaanni keenya ni xiyyaata. Yeroo jabaannee godhe sana irratti. Tole farree galatoomii Umar bira geenyee jirra. Umar obbo Lammaffaa asiif keenya koree kana keessaa isa tokko Umaris. Mee Umar waa'ee deeggarsaatiin deeggarsi dhufamee jira hawaasa gaggeessine waan jettuu qabaatti carrasiif laata. Carraaniin galatoomaa duraan dursee lammadanaa kan nuuf haysaniif dhaamsiin qabu tokko bichaadha. Dhaamsi duraa warri ala jiru hedduu galatoomaadha. Ulfaadhaadha. Jazaan keessan jannata. Rabbi niyyaa teessan isin hawwituun jiru ni barbaadaani. Halammadaa yoo akkam xiqqaate koreessan abdii guutuurraa qabna nuti. Yoo akkam xiqqaate baatirraa qarshiidhaan nu darban jennee abdiirraa qabna. Abdii guutuu maaliif qarshiin kudhan ta'achi asii qarshii wayyataati. Qarshiin takka ta'achi asii qarshii wayyataati. Saniif yoo akkam xiqqaate irraa gadii baatitti gisee damoosa fudhatan giseenii fi taftaf ja'anii dalagaa isaanii dalaganii damalliqni isaan harka ga'ee qarshii kudhan koree tanaaf akka ergan gargaarsa kanaaf jechuudha. Akka erganiin dhaamsa godhuu barbaadaa fi haa kudhan danda'u, haa qarshii takka danda'u, haa qarshan danda'u, haa qarshii dhibba danda'u namuu waan danda'uun akka gargaaru halammadaa akka ganda keenyatti nuti yoo rabbi jee abdii guutuu walirraa qabna. Isaan maallaqaa yoo shooroo taphatan nuti humna teenyaan shooroo taphanna. Humna teenyaan an akka mataa keeyattis akka bakka koree bu'eettis yeroo hundaa'u qophiidha waan za'aa feetanitti halkallee haa waan akkanaa godhaa jettanii gaafa isin nutti wanta jettanitti nuti riididha gama keenyaan. Galatooma. Tole egaa kabajamtoota daawwattoota chaayinaalii keenyaa nutis akkuma reefu aadaa galletti guutuu sagantaa jalqabarraa eegallee isin biraan geenyeeti jira. Egaa akkuma agartanitti ijoollee ganda gabaree keessattuu qeyroo yookaan koree qindeessituu sagantaa kanaati waliinis turtii gooneeti jira. Sagantaa keenya goola buudhaaf deemna. Sagantaa keenya goola buudhaan duratti warreen koree kana keessatti deeggarsa taasisuu barbaadan lakkoofsa akkaawuntii koree kanaa haazalatti ergitan kanaa fi lakkoofsa bilbilaa kanarratti isaan qunnamuu dandeessan. Gama biraatiin Caayatiyuuf akkasumatti Sool Istiidiyoo bika takka ta'uudhaan sagantaa kana jalqabarraa hanga xumuraatti isin biraan geenyeeti jira. Hordofuu keessaniif galatoomaa 2000 gantaa xumurree nageetti.